Yooyyaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Gammadaa Show nageenyi badhaadhaa jajjaboo Gammadaa Show kan torban kana eegalee jira. Egaa torbaniin keessummoota adda addaa qabannee gama keessanitti dhiyaachaa jirra. Marree guyyaa har'aa immoo wallistoota qaxxalee lama qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Qophii keenya kan guyyaa har'aa immoo kan eegallu wallistuu jaalatamtuu Elsaa Nugusee gamanatti affeerrachuudhaani. Elsaa Nugusee hamilee ho'aadhaan naasifadha. Baga nagaan dhufte Elsa. Kam jirte Elsa? Baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Nagumaan jirta. Akkam gaarii bareeddee dhufte. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Hawaasaaf biyya guddoo tajaajilutti jirra. Itiyoo Teleekoom. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan oonnate. Elsaa Nugusee baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Cheers jennee eegallaa. Ayyee. Cheers. Elsa wanti ajaa'ibu gudiin ta'e. Kaleessa mataasaa interview goona Elsaa wajjiniin uummanni Elsaa nuuf dhiyaattu jedhee otoo si barbaannu gudii taane. Atis immoo gudii taate jimmatti galtee gudiin ta'e ani gudiin ta'e waan jedhufa wallisa maa inni gudiin ta'een Elsa? Gudiin ta'e ka jaalalu manatti fakkaata. Jaalalatu gudii na godhe. Jaalalumatu gudii si godhe. Egaa jimma deemtee jimma nu buustee buna sotoo nu dhabaasniin ol nu deebiste seenaan jaalalaa achi keessa jiru immoo nama walleen kee gudiin ta'e jedhu kuni nama abuura nama olii gadi deemee biyya adda addaa daawwatu tokko jaallachuudha. Nama akkasii argachuun immoo baay'ee ulfaataadha. Meebii sanaa fi kanatti gudii taate laata? Sirriidhaan seenaan isaa akkasii barreessaan isaas immoo nama cimaa nama marmaaraa barreessaa kitaaba Yaazoo Kabbabaati. Barreessaa kitaabaattis waloodhas. Keessummaa Gammadaa Shows tureera akkasumatti. Sirriidha. Isa kanaaf akkuma itti abuura jaaladheen isa argachuudhaaf immoo xiqqoo ulfaataadha waan ta'eef. Hin cimu garuu abuura jaalachuun bakka inni jiru silaa hin beekamu. Jaalalli immoo kayaa filattee in ta'u waan ta'eef. Filannoodhaan hin ta'u jaalala. Filannoodhaan hin ta'u waan ta'eef ani immoo abuuraa san jaaladhee jaalala isaatiin gudii ta'e jechuudha. Wallee kee gudiin ta'e jedhu kana gaafan dhaga'u jecha gudii jedhu kuni jechi kun naannoo baay'eetti jecha afaan biraalleen fakkaata akka afaan Oromoottis naannoon itti fayyadaman jiru. Jechoota kana afaan Oromootiin immoo yeroo tokko raajiin ta'e yookiin raajii waan jedhu kana wajjin hin deema. Akkamittiin jecha isa gudii jedhu kana filachuu barbaaddan? Dhugaadha. Jechi kuni jecha Amaariffaa jechuun namoonni baay'een yaada kana gaafa kaasanii jecha Amaariffaati. Maaliif jecha raajii ta'een jedhuun maaf bakka hin buufne yaada akkasitu ka'a. Garummoyyuu akkuma isin jedhee kan walaloo barreessees Yaazoodha isin jedheera. Yaazoon immoo ogeessa afaaniitiin iyyuu. Dhugaadha. Nutillee iddoo sanittis bilbilee namoota achi jiran jecha gudiin ta'e gudii jecha gudii jedhu san jechuun naannoo san irratti hin fayyadaman. Kanaaf naannoo san irrattis ni fayyadaman waan ta'eef sababa saniin itti fayyadamne jechuudha. Dhugaadha. Aniyyuu kunoo ragaa sii bahuu nan danda'a. Naannoon keenya jimmatti dhiyoodha. Jechi gudiin ta'e kuni akkuma jecha afaan Oromoo tokkotti namoonni yeroo fayyadaman argina. Egaa warri jimmaa gudii taateetti mucaan kuni abuuraan sun eessatti argame duuba bakkatti argatte qabdaa? Lakkin argamne. In argamne hin gamma. Baay'ee nama gaddisiisa. Maarree jaarsummaan ergaa jedheen jira bargara jimmaa. Jaarsummaan warri jimmaa jaarsummaa isinitti dhufaa jirra. Walleewwan kee baay'een isaa waan naannoo wajjin waa wal qabatu wayii natti tuulamarraan walloo walleen kee ni jalqaba. Tuulamarraan walloo innis waan tuulamarraa kaatee gara walloo deemaa jirtu wayii tokko fakkaata. Wanni deddeemuu kun wanni bakka adda addaa deemanii jaallachuu kun sitti baay'ateera. Oromiyaa keessatti godinaalee garaagaraatu jira. Godinaalee babbareedoo. Kanaaf godinaalee isaan keessatti jaalalaan marmaaraan jira. Akkuma kaastee sirba tuulamarraan jedhu sirba koo jalqabaadha. Kan uummata koo waliin. Sirba uummata wajjinis wal si barsiisa. Dhugaadha. Kanaaf.
sirbii Tuulamarraan Walloo kuni dhugaa dubbachuudhaaf namni gaafuma wallistuu Elsaa jedhaniyyuu Tuulamarraan Walloo jechi jedhumoo itti fufee waan dhufu natti fakkaata. Nama iddoo wajjinis uummata kee wajjininis baay'ee kan wal si barsiise akkasumas immoo gara miiliyoona 9 itti dhiyaatu laalameera yeroo ammaa kana YouTube irratti waggaa 6 irratti natti fakkaata sirbi sun kan eegale. Waggaa 6 bakka hojii koo jalqabaati. Kanaaf maximum gara waggaa 2010 irratti gadhiifame maximum gara waggaa 7 deemaa jira. Gara waggaa 7 deemaa jira. Walleen suni erga wallee sana baafte yeroo jalqabaatiif egaa wallee sanatti kan baafte isa dura ati baankarii turte nama baankii keessa hojjetu turte jedhan dhugaadha kun leensa. Dhugaadha. Garuu badaa miti ji'a 5 immoo ji'a 6. Ji'a 5. Ji'a 5 ji'a 6 hoo baay'ate akkasitti hojjedhee inturre deebi'ee immoo gara arti kanatti dhufee jechuudha. Akkamitti gara baankii irraa namni tokko baankiitti qacarame yeroo ammaa kana namni baay'een akkaawuntiingii barate baankiin qacarama jedhee yeroo yaadu keessatti ati immoo baankiitti qacaramte sanuu ji'a 5 keessatti dhiiftee gara wallisuu kanatti maaltu si deemsisuu danda'e? Fedhii arti kanallee qaba waan tureef akka carraa ta'e weellisaa Ammarraa Nugsee jedhama. Dhalootaan illee bakka tokko jira. Akka carraa baandii Jahangalaan keessa jira ture. Yeroo sanitti immoo weellistuu dubartii hin barbaadanidha. Beeksisa baasnaan isa santu jechuun information jiru san isatu natti hime achiin gara dorgommii sanitti deemee jechuudha. Dorgommiin kun barre kan baankiin dorgomamu miti bakka barbaanna jedhanii miti dorgommii sagaleedhaan waa wallisuuti. Isa dura waan wallisteefaa yookiin mana keessatti otoo ati walliftuu namni mucaan kun sagaleen isheen bareeda yookiin immoo staafii baankii faa yeroo kastamarii keessummeessitu Tuulamarraan waan akkasii qaba ture immoo maaltu akkasittiin dandeettii qabaachuu nan danda'a jedhee si murteessise? Dandeettiin qabeedhee jechuun dandeetticha qabeedhee akkasitti kan murteessuu danda'e Madolaa Yuunivarsiitiin baradhee achitti immoo jechuun hojiilee garaagaraa jiranii isteejii jechuudha. Qophiilee garaagaraatu jira. Achirratti gaafin hojjedhu fiidbaakiin barattoota irraa argadhu. Bareeda ture. Hojjechaa turte Gumii Yuunivarsiitii keessa? Achitti ni hojjedha ture. Kanaaf fiidbaakiin achi jiru immoo bareeda ture. Kanaaf Eelsaan sagalee qabdi jechuudha. Yaada hedduutu dhufee akka carraa immoo akkuma isin jedhe dorgommiin baandii Jahangalaan keessatti dhufee weellistoota jajjaboo waliin nan dorgomee baay'isawee. Gaafan isaa waliin dorgomu tokkoffaa ta'een darbee jechuudha. Siyyuu dorgomsiisaniiru jechuudha. Dorgommii qaba ture. Eessatti argama baandiin Jahangalaan? Galaan keessatti Shaggar jechuudha. Kutaa magaalaa Shaggar Galaan. Kanaaf achumatti eegalte jechuudha hojii keessa. Achumatti ni eegale. Egaa Tuulamarraan daandii Walloo kan jedhanii Eelsaanii wallee Wallootiin eegalte. Eelsaan mucaa Wallooti moo mucaa Tuulamaati? Eessadha Eelsaan immoo kan? Baay'isawee namoonni baay'een yaa mucaa Walloo itti fakkaadha. Mucaattii ishee sirba Walloo sirbite sana namni siin jedhu. Mucaattii isa sirba Walloo sirbite nama baay'ee Walloo itti fakkaadha. Amma immoo gara Jimma gaafan dhufu mucaa gudiin ta'eedhaan immoo Jimma. Akkas jechuu barbaadanii garuu an dhaloonni koo godina Shawaa Kaabaa magaalaa Dabra Tsiggee amma maqaan isaa Shararootti jijjiirameera. Gara Salaaleettiin dhaladhe. Intala Salaaleetti. Kanaaf wallisuun aadaadhuma naannoo sanattis baay'ee beekamaadha namni hedduun. Aadaa durii yeroo ijoollummaa faa kan immoo yeroo Salaaleetti sirba baasuun jiraachuu danda'a yeroo cidhaa yeroo garaagaraa kanarratti wallisaa turte garuu dur ijoollummaa otoo yuunivarsiitiin dhaqee. Lakke akkasitti badaa miti. Isa keessatti sirba baasuu keessatti baay'een jirtu. Yeroo san badaa miti. Egaa Tuulamarraan daandii Walloo namni baay'ee nama waggaa 6 ta'eera. Akka waan haaraatti gurra keenya keessatti waan dhagahamaa jiru. Mee garuu sagaleedhaan otoo uummata kanatti himte isheedha jedhee namni akkasii dhaggeeffatu. Akka yaadateeniif ayyee. Tuulamarraan daandiin Walloo qahee kan keerra baasa. Oli ilaalu samiin balloo yaada kan kenna kaasa. Yaada kan kenna kaasa. Yaada kan kenna kaasa. Yaada kan kenna kaasa. Yaada kan kenna kaasa.
Otoo paartii kan dhiiraa qabaatee ani itti Qaba maarree kanuma jalaa qabuun jira. akkam jedhan dhiira sun. Innu jechuun yeedaloo kana irra deebisee barreessaa walaloof yeedaloo sanitti Kadiriyaasiin jedhama. Okay. Qindeessaa baandii Jaangalaan. Achuma walumaan warra hojjetan wajjiniin hojjetan. Isumatu walaloof yeedaloo isatu naa qopheesse sagalee jalaa qabas isa ture. Ergasii walleewwan gaagura koo amma dhiheenya kana ammoo habaabilee yaa shaggar kottu shaggar walleewwan hedduudha gaa walitti aansitee kan hojjette garuu ammallee waa'ee matu lamarraan daandii wallootu sammuu namaa keessa jira yeroo baay'ee namoonni hojii jalqabaa hojjetan hojiiwwan jajjaboo garanatti hojjette hojiiwwan jalqabarratti uummata wajjin walitti si fidu hojiiwwan duubarra jiran kana illi qimsa yeroo tokko hojiiwwan jajjaboo dhiheenya kana hojjette mee tokkoon isaanii akkam akka turanii fi maal irratti akka xiyyeeffatanii jiru? Ni akkuma itti hojiilee isa lamarraan booda hojii torba ja'an ta'anitti fakkaata. Hojii torban argina. Akkasitiin hojjedhee sababan isa hojjechuudhaaf immoo jechuun fudhatamni isa sirba lamarraan jedhu sun gaarii waan tureef bareeda waan tureef dirqama tokko lama jedhee immoo hojii daddabaluun qaba ture waan ta'eef haala saniin akkuma maqaa isaanii kaaste kana sadarkaa kanaan ga'e jechuudha. Keessumaa sirbi kee ammaani sirbi istaayilii sirboota Oromoo beekaman irraa xiqqoo as baheetu hojjetame. Akkamittiin sirba akkasii hojjechuudhaaf yaaltee fiidbaakiin jiru immoo maal fakkaata ture? Maal ture immoo istaayiliin sirba sanaa? Dhugaa itti sirba jechuun afaan Oromoo keessatti hin baramne rukuttaa ambaassalaati. Namoota beekan jedhee yaadu gaafan gaafadhu immoo jechuun rukuttaan kun rukuttaa gara biraati jedhamee fudhatama. Ilaalchi jiru jechuudha. Garuu immoo rukuttaa jechuun Oromiyaa keessaa bahe waan ta'eef fakkeenyaaf dhiifama naaf godhani garuu badaa seenaa sirriitti hin beeku. Fakkeenyaaf amma rukuttaa baatee jedhamu jira naannoo baateerra akka bahe. Waan akkasitu jira waan ta'eef ani immoo sirboota garaagaraa nan dhaggeeffadha. Rukuttaa jechuun kunoo kan amma baatii, anchooyyee, ambaassala sana yaale jechuudha. Gosa afur miti rukuttaawwan jiru. Afurtu jira. Kanaaf ani immoo isa ambaassala sana hojjedhe jechuudha. Sirboota garaagaraan dhaggeeffadha. Noormaalii callisee tanan yeedaloo san yaale yeedaloo san immoo Kadiriif kennan Kadir immoo walaloo akkan itti barbaadu. Yeedaloon kan kee ture jechuudha kan yeedaloo anumatu hojjete. Mee sagaleedhaan rukuttaa addaa kana namoonni akka yaadatanitti sagaleedhaan yoo nu baate. Isa qalbiin gamaa qaamni isaa sibiiraa dhugaaf jaalalli kee soobaan ta'ee firaa naaf ta'an amantee dhabduus jaalala kee obsi yaa onni koo boru eentu argee amma onni koo obsi miidhama keef obsuudha qorsi. Waan akka amala tizitaa kana wajjinis waa walitti dhiyaatu wayii qaba waan rukuttaan isaa nama fuudhee deemu wayii qaba miira namaa waan hawwatu wayii achi keessatti nan arga. Egaa walleewwan adda addaa wallisaanii Oromoo kamiyyuu taanaan rukuttaawwan hin beekamne adda addaa keessa deemanii sirbuun wallisaa sanaafis aartii keenyaafis gaariidha jedhee yaada. Egaa walleewwan naannoo ati itti dhalattee kan fakkaatu immoo baay'ee sirraan arginu Elsaanii kan naannoo isheen dhalatte kana wallee salaalee faa qabdii siin jedhu namoonni jira. Dhugaadha. Salaalee irraa baatee maaf sirba salaalee maaf hin sirbine yaada jedhullee jira. By the way weellisaan godina tokkorra jiru yeroo baay'ee argite taanaan carraa jechuun godina biraatiin sirba godina biraatiin beekamuutu baay'ee ta'a. Fakkeenyaaf amma weellisaa Jaamboo Jootee sirba kamisee san. Kamiseedha. Ani faa Jaamboo nama iddoo biraati jedhee guyyuma tokko faa yaadeen beeku. Akkasii argite miti. Kanaaf yeroo baay'ee carraa akkasiitu uumama. Dhugaa dubbachuuf ani immoo sirba salaalee yookaan immoo sirba naannoo kiyya sirbuu jechuun osoo hin barbaadin hafee miti
garummoyyuu waan addaa wayii. Waanuma gaarii wayii. Waan gaarii. Dhaladhee waan bareedaa wayiin fidee dhufa jechuudha. Waan aadaa isaa waan bareeda isaa fideen dhufa jedhee haala saniin hojiirra jira. Waan ta'eef malee haamileedhaan eeguu qabna walleewwan haaraa waan salaalee wajjin keessumaa maali yeroo tokko maal sitti fakkaata namoonni walleen naannoo ati itti dhalattee ijoollummaadhaan sagaleen ati dhagaa turte walaloo ati dhagaa turte gurra keessa waan si jiruuf kan naannoo biraarraa caalaatti akka namni jaallatu hin taasisaa jedhee namana. Wallee kottu shaggar immoo bulchiinsa magaalaa shaggartu sponsor godhee jira. Hailaki gamme. Maalifi baandii galaan keessa waan jirtu fi dhugaadha. By the way osoo shaggarin jedhamin dura sirbinee barne. Oh dhugaa. Dhugaa. Inuma ati amma tarii hin beekamu. Already dursee waan shaggar waan wallisee. Amma carraa dhufu laalla malee nuti dursine maali jechuun amma shaggar ergate reefu nuti garuu dursine shaggar jennee sirbine. Waggaa sadii guutan itti fakkaata. Darba akkasi. Habaabilees immoo yeroo laallu xiqqoo dhahichi habaabileen ittiin sirbamesi dhahicha kanaan dura namoonni beekuu fi rukuttaa aadaa keessatti xiqqoo adda baaste akkamitti yaadni sun sinii dhufe jechuun habaabilee ture ho'aa ture yookiin ariifataa ture kan duraa ati immoo laaffistee habaabilee. Baay'ee yaadni sun akkamitti dhufeesti fakkaatee beeksisa wayii jira. Beeksisa baankii sinqee ta'e akkas. Isa sanarratti beeksisni itti hojjetame wayii haala saniin hojjetamte. Innaa dhageettii guddaa qabdi isheen jechuun sit hojjete san? No anaa miti. Namni baay'ee dinqisifata isa san gaafa laalu jechuudha. Kanaaf mee ijoollee wajjin immoo maaf waan kana haala kanaan osoo hojjenne ishee jalqaba habaabilee itti qofa. Isaan booda hinguutaata shinooyee an jedhu sun akkasumatti. Isaan ala mee jalqaba isaa haala kanaan yoo hojjenne immoo habaabilee intaabannaa kottaa yaa ijoollee. Nun kan beeku habaabilee rukuttamti isaayyuu akkasitti waan aadaadhaan. Achiin waraabbisa wajjin immoo wal qabsiisneet jechuun waan nama hawwatu wayii haala saniin taasisuudhaaf yaallee achiin ammayyeessine. Baay'ee wallee bareedaadha baay'ee kilippiin isaas immoo kilippii. Dhugaadha. By the way sirba artist Ateenesh Girmaati. Isuma san. Egaa sirba aadaa natti fakkaata miti garuu waan aaduma keessa jiru dursitee garuu kan uummata biraan geesse artist Ateenesh Girmaati lubbuu ishee hamaaru. Egaa sirboota kee kan hundumaa keessaa immoo sirbi Hacaaluu Awaardii nyaates jira. Sirba isa kami? Maaltu sitti dhagahame immoo gaafa? Sirba isa kaaste isa gudiin ta'edha kana. Gudiin ta'edha kan nyaate? Gudiin ta'een gudiissi godhee gudii biraas fideera jechuudha. Dhugaadha. Waaw. Okay. Maaltu sitti dhagahame gaafa Hacaaluu Awaardii irratti gudiin ta'een tokkoffaa ba'e? Wallistuu kategorii maaliitiin nyaate yeroo sana? Wallistuu haaraadha moo? Lakki haaraa osoo hin ta'in. Wallistoota jabdu. Jechuun bara. Wallistoota dubartii jabdu. Wallistuu 2017 keessa wallistuu cimtuu jedhamu jechuudha. Maaltu sitti dhagahame yeroo sana barana cimtuun ana qofaadha jettee xiqqoo waan laphee dhibdee wayii sitti fakkaata. Baay'ee kaka'umsa biraa hojii biraatiif. Hojii biraatiif. Egaa kaka'umsa immoo yeroo dubbattu walleewwan tuulamarraan walloodha asittiyyuu walleewwan torba. Walitti yoo idaanu gara walleewwan 8 hojjetteetta. Albamii garuu hin qabdu Elsaan. Maaliif beccootti fixxee maaliif walumatti qabdee albamii nuun fidduus? Akkuma jettee gara singiliidhaan gara wallee 8 immoo akkas gaheera. Gaafa tokko hojjettuu fi albama guutuu gaafa hojjettu tokkoo miti. Humni isaa garaagarummaa guddaa qaba. Singiliin tokkollee haala kamiin ammam itti dhamaatee akka hojjetamu beekna waan ta'eef. Albamas ittuman jira. Baay'ee jechuudha. Garuu immoo yeroo bahu immoo rabbitu beeka. Yeroo baay'ee wallistoonni shamarranii yookiin dubartoota irra hedduu wanti hudhaa cimaa isaanitti ta'ee akka isaan albamii isaanii yookiin walleedhumayyuu albamii dhiisiiti walleedhuma tokko
wallee qeenxee tokko baasuuf iyyuu waggaa tokko waggaa lama waggaa sadiitti fudhataa jedhama. Kun immoo rakkoo istuudiyootti isaan mudatudha. Istuudiyoo keessatti wallistoota shamarranii akka barbaadan hojjechuudhaaf waan isaan hin dandeessine rakkoowwan garaa garaatu jira. Rakkoowwan istuudiyoo wajjin wal qabatanii jiran sitti chaalenjii akkamii sitti ta'ee ture? Akka waliigalaa aartii keenya keessatti dubartiidhaaf chaalenjiin isaa baay'ee ulfaataadha. Akkuma kaastee jechuun istuudiyoo irraa jalqabdee waan ta'eef rakkoon istuudiyoo keessatti jiraachuu ni mala. Garuu immoo istuudiyoo hunda ta'uu dhiisuu danda'a. Istuudiyoo amala gaarii, amala qabeessa warri ta'anii sa'aatii barbaadameen yeroo barbaaddeen yeroodhaan deemtee jechuudha. Hojjettee istuudiyoon itti baastullee ni jirani. Akkuma isaa jechuun akkuma kanatti immoo jechuun istuudiyoon immoo akka malee si jalaa tursiisanii sa'aatii barbaaddeetti deemtee hojii san baasuudhaaf baay'ee si dhamaasanis immoo jirani. Kanaaf chaalenjiin garaa garaa jira waan ta'eef isa saniif immoo harka kennitee dubatti harkifamtaa yoo ta'e baay'ee ulfaataadha. Kanaaf chaalenjiin akkuma sitti mee istuudiyoo qofaa miti dubartii taanaan responsibilitii garaa garaatu sirratti jira. Jireenya manaa wajjin wal qabatee jechuudha. Kanaaf aartiin immoo akka fakkeenyaaf amma ani amma hojii aartii kiyyan filadha baay'ee hojii baankiirra. Ma fakkatee beektaa yeroo baankiin jalqabe san hojja duree sa'a 2:00 galtaa galgala 11:00 baata amma sanbata xiqqaa argite achuma jechuudha. Aartii kan ergan baree booda immoo firiidamii baay'ee qaba. Baay'ee jechuudha. Kanaaf amma ani kana baree gara hojii sanitti deebi'uu gaafa yaadu baay'een cinqama. Hojii baankii sanitti jechuudha. Kanaaf responsibilitii garaa garaatu itti gaafatamummaa baay'eetu jira waan ta'eef dubartiin isa san immoo dirqama jechuudha. Mootee ba'uu qabdi malee sababa kanaan dubatti harkifamuu qabdi yaadeedhuun qabu akka kootti jechuudha. Kanaaf akkuma jettee chaalenjiin akkuma jirudha. Gama istuudiyootiinis ta'ee waraabbii tokkollee waraabdee baasuudhaaf dhiirarraa xiqqoo dubartitti in ulfaata baay'ee. Kanaaf cimina ishiitu murteessaadha jedheen fudhadha akka kootti jechuudha. Kanaaf dubartiin ciminuma isaanii irratti hundaa'uu qabu. Responsibilitiin namarra jira jetta gaadha. Responsibilitiin kan namarra jiraatu yeroo tokko gaafa maatii fa'aa horattu ijoollee guddisuun maal kun hin jira. Eelsaan maatii qabdi moo responsibilitiin addaatti? Qabdi. Maatii qabdi. Okay. Heerumteetta? Heerumeera. Dhugaa rabbi? Ijoollee qabda? Qaba. Meeqa qabdi? 2 qaba. Ijoollee 2 qabdi? Haadha ijoollee 2 ta'anii istuudiyoo keessatti immoo deddeebi'anii hojii hojjechuun baay'ee ulfaataadha. Garuu hammanayyuu milkii guddaa argatteetta. Albamii keetiinis akkati milkooftu immoo hawwii guddaan qaba. Sila gara baankarii immoo gaafa haasoftu baankarii ta'anii kan hojjechuun jettee albamii kee keessatti waa'ee birrii fa'a waa'ee qarshii qusadhaa waan waayizawii sirba Tullamarraan jedhu irratti inni moodeelli ta'ee baankii hojjeta. Biraazarii kooti. Dhugaa rabbi. Obboleessa kooti dhugaa rabbi. Kanaaf itti tolee jiraata malee yaada isaarraa fudhadhee immoo akkuma jette sirbuu fi yaalla rakkoon qabu. Gara chaalenjiitti yeroo dhufnu wallistoota dubartootaa irratti chaalenjiin biraa mudatu yeroo baay'ee isteejii argachuu wajjin wal qabateera. Isteejii yookiin waltajjiiwwan gurguddoo garaa garaa irratti wallistoota dubartootaa hanga warra dhiiraa hirmaachisan kana wallistoota dubartootaa saampiliif tokkoffaa keessa buuti. Dhiirri 7-8 suufii 10 fa'aa uffatee dubartii wayii tokko immoo akkas moggaarra akkas jettee dhaabbatti. Maaliif kunoo? Kanoo gaafatanii beektu rakkoo maaliitu jira? Anillee kanan duras yaada kana nan kaasaa maaf akka ta'e naaf hin galu dhugaa dubbachuuf. Dubartoonni hin jiranii ta'ee hin beeku. Jirra jechaan jira. Dhugaa dubartoonni isteejii irratti sirriitti perform gochuu danda'an 2-3-4-5 jettee kaasuu dandeessa. Kanaaf ani akka waliigalaa rakkoo dheedhee akka yaadaatti kaasuu danda'u maa inni walitti dhufeenyi artistoota biratti walitti dhufeenyi cimaa ta'e ni jira jedhee yaadu sababa saniini. Maaliif amma fakkeenyaaf weellistoonni 10 warri dhiiraa gaafa iddoo sanitti waamamanii hojii san hojjechuu fedhanii dubartoonni keenya illee yaa hirmaatanii yaada jedhu san kaasanii
kun Nu qofaa miti dubartoota illee hirmaachisaa jedhaati waliin haasaa gaafa yeroo. Haala saniin yaa weellistoonni kaan warri dhiiraa yaada san kaasanii dubartoota hirmaachisuu danda'an. Ani baay'ee yaada kana kanan kaasu Eelsaaf qofaa miti. Dubartoota kaanii. Dubartoota hundumaa bakka buuteeti. Artistii taatee immoo carraa akkanaan hojjetu taanaan isteejii Oromiyaa keessatti illee qophaa'u chaansii akkasitiin fayyadamtu taanaan anaaf ka hojii artii hojjechuun yaa bu'aa qabeeyyii yaadu. Uummannis abbootiin qabeenyaas gama mootummaatiinis beekamuu qabu anis kanan kaasuu barbaadu. Artistiin tokko wallee wayii tokko fakkeenyaaf habaabilee hojjettee uummatatti gadi baasuu keetii fi yuutuubii irra kaa'uutii keetiin maallaqati argachuu dandeessu hin jiru. Kanatti baastutu caala. Kiliippii tokko miiliyoona tokko sanii olitti baasanii oomishaa jiru uummata isaanii gammachiisuudhaaf. Sadarkaa aartiin isaanii irra jiru ol kaasuudhaaf kana godhu. Yoo isteejii irratti waamamanii wallee sanaan isteejii irratti waamamanii hojjetan ta'e maallaqi sanarraa argamu waan jirus natti hin fakkaatu. Akka namni yaadu kanattis immoo maallaqi yuutuubii irraa maal argamu kun baay'ee xiqqaadha. Kanaaf isteejii carraa isteejii kana caalaatti akkasiin mijatu. Nunis gama kanaan akka gammadaa shootti dhaamsa keenya dhaama. Kilabii yoon hojjettaa Eelsa? Kilabii lakki hin hojjedhu. Maaliif hin hojjenne? Haadha ijoollee waan taateef halkan deemanii hojjechuun waan siin mijanneef immoo hojii kilabiidhuma waan. Baay'ee ijoolleen koo hojii koo irratti sababa ta'an hin beekani. Bakka kamittuyyuu hojii kamii irrattiyyuu sa'aatiin hidhameen argameen hojjechuudhaaf jireenyi koo sababa natti ta'e hin beeku. Garuu xiqqoo amaluma naayitii kana jira miti jechuun itti dhiyaadhees miti garumayyuu fagoo. Waanuma dhageessurra. Waanuma dhaga'urraa xiqqoo. Hojii halkanii kun. Jechuun amalli koo isa san wajjin oomaa walii galuu dhiisnaaniin gara naayitii kanallee badaa. Baay'ee deema. Garuu yeroo tokko tokko kilabii fi isteejii garaagaraa hojjechuun wallistoota irratti dandeettii isaanii dabaluu irratti sirba wallistoota hedduu akka isaan sirbanii carraa kennuu irratti gaariidha jedhama. Isteejii faarrattoo sirboota wallistoota biraa kan taphattu jedhamu yeroo isteejii waamamtu kanuma kee wallistee guuta yeroo. Aylaki. Yaa kiyyarraan ala weellistoota sirboota kan biraallee ni hojjedha. Sirboota wallistoota kan dubartis kan dhiiraas jechuudha. Kan eenyu fa'aa hojjettee beektamu kan dubartootaa keessa? Kan dubartootaa kan Amal maal fa'aa kan Haaloo Daawwee kan warra dhiiraas. Namatti baay'ee jaallatu wallistoota dubartootaa keessaa. Ani yaa kanan sirbaa ijoollummaa kiyyarra jalqabee jechuudha. Akkuma jedhe kan isteejii irrattis anan sirbuu jalqabee sirba hebist Amal maal fa'aan sirbaa ture. Kanaaf isaan makaasuun danda'a. Sirba jaallattu keessaa immoo tokko Amal maalis nu dhageessi gammadaa shoo irratti. Siifudama roba shaggal Oromooti meekottu siinega magaala biyya kootti biyyi Oromiyaadha magaala Finfinneetti kottu walii yaana matoo bilii korreeti kana. Kan dhiirotaas immoo na yaala jetteetta sila kan dhiirotaa keessaa kan eenyu yaalta? Sirba isteejii irratti. Isteejii faarratti iyyuu sirbitee beektaa sirba dhiiraa? Kan dhiiraa? Akka warra isaan dubartiin jaalladhe yookiin durban jaalladhe. Sirboota dhiiraa baay'isaan jira. Hin galagalchiisamu akkam goota? Maal fakkaatee hin beeku. Sirboota nuti dubartoonni sirbine akka warra dhiiraa san yaadota barbaadaman. Ibsitanii waan fixan natti hin fakkaatu. Dhiiratu caalaa jaalala isaa agarsiifachuudhaaf jechoota babbareechee kukkuulee dubartootaaf sirba. Dubartoonni dhugumaa amma sinirraa eegamuun waan nuu sirbitan natti. Hin sirbina dhugaa jechuun aayidiyaa garaagaraa irratti jechuudha. Kanaaf isa aayidiyaa barbaadame san. Aayidiyaa garaagaraa baay'ee si gammachiise kan walleewwan dhiirotaarraa otoo waan kunii nutis dhiirotaaf sirbine jettee kan yaaddu kan eenyuti? Aayila jechuun aayidiyaa garaagaraa harki caalaan isaa kan warri dhiiraa dubartootaaf sirbantu baay'ata. Dhugaadha. Kanaaf nuti illee warri dubartoonni sirbinu osoo akkas ta'e osoo jiraate. Aayilakki nuti illee sini sirbina rakkoo hin qabu. Akkasi waan ta'eef gara weellistoota sirboota dhiiraatti dhufe jechuudha. Mee kan eenyuti baay'ee kan jaallattuu fi aayidiyaan isaas baay'ee si gammachiise deebitee? Ayyee siddii sabirraa
ya ibsitu guyyaa halkanii hin boonini kottu wal barraa bu'ii malee sinni soraa. Siddisa bir ani amma kana gaafa galagalchitee sirbiti jedhee siddisa bir. Ay baay'ee stage irratti isarratti lama sadii irratti daddabaltee sirbuudhaaf stage irratti nambaroota baay'istee sirbuudhaaf sirboota tokko lama yaalu warra dhiiraa keessa. Gaarii. Egaa Elsaanii gaafa siddisa birraa jettu sirba Abbitoo Kabbadaati. Kan biraan immoo baay'een nama baay'ee keessa kan jiru TikTokii kanarrattis baay'ee sirboonni dhagahamaa turan. Sirbuma Abbitoo keessa Wallaggaa yaliixa biiftuu dhagaan gibee konkolaate wallabnee ree shaggituu koo garaan didee tokko yaade shurrubbeen hin qaarrite gaggeesseen biraa dhufaa garaa koo jabaadhu kaa. Sirba baay'ee bareedaa fi garaa nama raasu ture. Sirba sana immoo garee wayiitiin taatanii sirbuu yaadaa turtan. Piroojeektii wayii ture immoo gareen sun amma diigame immoo maalitti jirtu? Dhugaa itti yeroo sanitti sirba akkasitti tiimiidhaan hojjannee sun dhageetti guddaa argatee ture. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Garuu nuti hojii isteejii wayii qabna ture magaalaa Dukam keessatti akka carraa ta'ee ijoolluma waliin hojjannu wayiin. Keessatti diskashinii wayii ture qophii sanarratti jechuudha. Sa'aatii sanitti nuti immoo alatti baanee isa namicha gitaara taphatu san innis tiimii wayii qaba. Tiimii ijoollee maqaallee qabani garuu maqaa isaa yaadanne achin akka carraa teenyeet alumatti teenyee jechuudha. Dubartii anaaf Halimaa Abdallaa Halimaa waliin turre isaan ala ijoollee tiimii waliin hojjannu shubbistoota fa'a akkas turre jechuudha. Kanaaf achumatti walitti qabamtaniidhuma waan jettani malee waan dursameetti yaadame miti. Waan dursameetti yaadame miti. Meenuu jedhame anis jalaan qaba. Shurrubbeen hin qaarrite gaggeesseen biraa dhufaa garaa koo jabaadhu kaa. Shurrubbeen hin qaarrite gaggeesseen biraa. Ati sagalee qabda galle. Ani balleessaan jira natti fakkaata. Ayi lakke. Wallaggaa yaliixa biiftuu dhagaan gibee konkolaate wallabnee shurrubbeetoo garaan didee tokko yaade. Wallaggaa yaliixa biiftuu dhagaan gibee konkolaate wallabnee shurrubbeetoo garaan didee tokko yaade. Shurrubbee hin qaarrite gaggeesseen biraa dhufaa garaa koo jabaadhu kaa. Meetti fufi kaala. Wallaggaa yaliixa biiftuu dhagaan gibee konkolaate wallabnee shurrubbee koo garaan didee tokko yaade. Shurrubbeen hin qaarrite gaggeesseen biraa dhufaa garaa koo jabaadhu kaa. Egaa namoonni nu dura dhalatan warreen 80moota 70moota keessa sirbi kun akkasiin baay'ee garaa isaan raasu abdiin qaba. Nullee ijoollee si'anaati waan ta'eef Eelsaadhuma dhaggeeffachaa jirra. Gaa fuuldurattuu Eelsaa albamiidhaan moo sirba qeenxee sagalaffaadhaan waan si eegnu sitti fakkaata? Albamni maa xiqqooni tura. Yeroo fudhatas. Ammas immoo TikTokii kiyyarratti gaafiin harki caalaan isaa ka'u amma sirba gudiin ta'e erga ba'ee maksimam gara 6-7 osoo ta'e garaagarummaa ji'ootantu uumame malee yookaan sirba san isaan biraan geenye ta'ee naaf hin galle gaafiin namoota baay'ee Eelsaan maaf baddee sirba hin dhiisteemu. Namni maaliif adda nu jalaa ciccita jedhee waan yaaduuf. Kanaaf ergaan kun immoo ergaa namoota na yaadatanii na gaafachaa na iyyaafachaa jiraniif waan ta'eef albama san amman xumuree baasutti ammas akkan fagaadheetti hin jira jechuudha. Kanaaf sirbee qeenxee tokko hin dhufa. Qeenxee tokko irra nu buunsi ishee waan nafnidha. Haamilee ho'aadhaan haasimannu sirba kana. Mee qeenxee sanarraa nu jettamu? Ayi lakke. Icitiidha. Egaa Eelsaa gaafa albamii kee immoo xumurtee eebba albamii keetiif geessu walleewwan hedduu lafa sochoosan haala gaariidhaan hoowu immoo deebinee gammadaa shoo irratti si waliin gaaffiif deebii dhimma albamii kee irratti kan taasifnu guyyaa har'aa immoo hojii kee irraa maatii kee irraa yeroo qabdu hundumaa qusattee gama gammadaa shoo dhuftee immoo uummata keedhaaf gaaffiif deebii nuuf dhiyeessineef deebii waan laatteef immoo galatoomii ulfaadhu
sagantaa keenya gaasuma irratti xumurraan siin jedha. Ayyee gammee atillee na kabajjaaste na waamuu keetiif kabajni kee guddaadha galatoomii. Isaan ala namoota hojii koo irratti na cinaa na gargaaraa jiraniif namoota gama aartii kanaan jechuudha. Na cinaa dhaabbatan na gargaartan hundaaf galatoomaa ulfaadhaa siin jechuun barbaada. Galatoomaa. Cheers. Hawaasaaf biyya guddoo tajaajilutti jirra. Itiyoo Teleekoom. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan oonnate.